Oduujo guutinsi hidha haaromsaa marsaa afuraffaa fi inni dhumaa milkaa'inaan xumuramuu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed beeksisan. Qaameen shan guyyaan dhalootaa sadarkaa biyyaalessaatti bakka pirezidaanti Saahilewarq Zawudee argamanitti kabajame. Kirkira lafaa Morokoo mudateen baay'inni namoota du'anii 2,000 darbuun himameera. Akka mooltaan kabajamtoota daawwattoota keenya amma galgala keessaa sa'aatii tokko ta'eera. ETV afaan Oromoo irraa odeeffannoowwan sa'aatii kanaa isinitti himna. Odeeffannoowwan sa'aatii kanaa waliin Antaamina Girmaati. Haga dhumaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Guutiinsi hidha haaromsaa marsaa afuraffaa fi inni dhumaa milkaa'inaan xumuramuu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed beeksaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ergaa dabarsaniin lammiilee Itoophiyaa maallaqaan, beekumsaan, humnaa fi haalota garaagaraatiin hidhichaaf tumsaa turan galateeffataniiru. Tumsi waloo taasifamaa ture milkaa'ina guutiinsa marsaa afuraffaa fi inni xumuraa raawwatamuu ibsaniiru. Hidhichaan wal qabatee qormaan hedduun akka ture kan yaadachiisan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dhiibbaa keessa fi alaa irra aanuun guutiinsa eegamaa ture milkiin raawwachuun danda'ameera jedhan. Ammas hojiin hidhichaa hanga dhumutti fiixa akka bahu deeggarsi gama hundaa eegalame itti fufuu akka qabu dhaamaniiru. Guutiinsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa marsaa afuraffaan milkiin xumuramuun Itoophiyaanonni galma tokkoof waliin yoo hiriiran qormaanni kamuu akka isaan hin daangessine Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Injinar Silashii Baqqalaa himan. Marii dhimma hidhichaa irratti dursaa garee Itoophiyaa kan ta'an Dr. Injinar Silashii Baqqalaa milkaa'inni ijaarsa hidhichaa galmaa'ee piroojektota biraatiifis fakkeenya kan ta'udha jedhaniiru. Muktaar Abdallaa. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed guutinsi hidha haaromsaa guddicha marsaa afuraffaa milkiin xumuramuu himaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi milkaa'ina hojichaaf lammiilee maallaqa, humna, yaadaa fi kadhannaan tumsan galateeffachuun hawwii gaarii isaaniis ibsaniiru. Itoophiyaanonni milkaa'ina hidhichaaf tokkummaan mul'isan hojiilee biroo irrattis akka irra deebi'amu waamicha dhiyeessaniiru. Guutinsa hidhichaa marsaa afuraffaa ilaalchisuun gaaffiif deebii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin kan taasisan dursaan garee mariisistoota dhimma hidha guddicha Itoophiyaa fi Ameerikaatti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an Dr. Injinar Silashii Baqqalaa waggoota afran darbanitti guutinsa hidhichaa milkeessuuf bishaan gahaa argamuu himaniiru. Guutinsi hidhichaas biyyoota yaa'a gadii irratti dhiibbaa homaatuu karaa hin geessisneen raawwatamuu ibsaniiru. Akka fakkeenyaattis hidhii guddicha Masrii Aswaan barana garmalee guutuun akka hir'atu taasifamuu eeraniiru. Kun ammoo hidhii haaromsaa guddicha Itoophiyaa biyyoota yaa'ichaaf madda waliigaltee fi waliin hojjechuun ala kan walitti bu'insaa akka hin taane qabatamaan kan mul'isedha jedhaniiru. ይሄ ታላቅ እመርታ ነው ከግድብ ግንባታው አኳያ በአራቱም ዓመት ምንም አይነት ድርቅ ሁኔታ አልተከሰተም። ገመ ኢጃርሳ hidhichaatiin kun injifannoo guddaadha. Waggoottan afranittuu gogiinsi homaa hin muudanne. Inumaayyuu waggaa waggaan bishaan barbaadamu olitti ture. Gara yaa'a gadiitti bishaan haala gahaa ta'een darbeera. Hidhi Misrii Aswaan humna ol guutee hir'ifamee ture. Suudaanittis hammi lolaa biyyattii hamaa ture. Sababa hidha guddichaan hir'ate malee ammas ture. Kanaafuu nuyi akkuma yeroo maraa jennu hidhi guddichi biyyoota yaa'a gadii hin miidhudha kan jennu. የቀነሰ እንጂ ፍለዱም ራሱ ነበር። ከዚህ አኳያ ነው እንግዲህ እኛ ሁልጊዜም እንደምንለው የህዳሴ ግድብ የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገሮች አይጎዳም። Ammatti tarbaayinoonni lama annisaa maddisiisuu irra jiraachuu eeruun bara dhufutti tarbaayinoonni dabalataa biroo hojii akka eegalan dubbataniiru. ሁለቱ እስካሁን ያመነጫሉ። Lamaan hanga ammaatti maddisiisaa jiru. Hunda isaanii amma duraa duuban hojii eegalchiisuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Bara 2016tti hundi isaanii hojiitti galu. ብዙዎቹ ይገባሉ። Rakkooleen kana boodaas qormaatilee kana dura darbanii hamaa kan hin taane ta'uudha Dr. Injinar Silashiin kan himan. የሚኖሩት አስቸጋሪ ጉዳዮች
ካሳለፍናቸው kana booda haalotni rakkisoon jiran kanneen darban irra kan xiqqaatan ta'u kanaafuu kuni guyyaa baay'ee nama gammachiisudha tarkaanfii guddaadha baga gammaddan jechuun barbaada dirree irratti roobaa fi aduun gannaa bona halkanii guyyaa hojjettoonni hojjechaa turtan dhaabbileen ijaarsaa gorsitoonni hundi keessanuu baga gammaddan miseensonni boordii hojii kana dursuudhaan mootummaan biyya keenyas akkasuma hunduu kabajni isiniif malama ይህንን ፕሮጀክት በመምራት የሀገራችን መንግስትም እንደዚሁ ሁሉም ምስጋና ይገባዋል። Guutinsi marsaa afraffaa milkaa'inaan xumuramuun adeemsa ijaarsa hidhichaa keessatti boqonnaa haaraa kan bane ta'uudha Dr. Injiinar Silashiin kan himan. Hojiileen kana booda hojjetamanis kanneen duraarra kan fooyya'an ta'uu kan ibsan yoo ta'u kun Itoophiyaanotaaf milkaa'ina guddaadha jedhaniiru. Itoophiyaanonni ijaarsa hidhichaaf kaka'umsa guddaan waan qaban irraa gumaachaa turuu eeruun kun ammoo ammas cimee akka itti fufuu qabu hubachiisaniiru. ተስማምተን መስራት ከቻለ waliigallee hojjechuu dandeenyan seenaa bara keenya madaalu galmeessaa deemuu dandeenya seenawwan haaraa barreessuu dandeenya waan xiqqaa fi guddaan waldhabdee keessa galuu irra hunduu adeemsa isaa dhaabbatee of ilaalee misooma biyyaaf dursa kennuun seenaa mirkaneessaa yoo deemne itti fayyadamni bishaan keenyaa kan mirkanaa'u dhugumatti akkanaani. በትክክል የሚረጋገጠው እንደዛ ነው። Guutinsi marsaa afraffaa milkaa'inaan xumuramuu ilaalchisuunis Itoophiyaanotaaf ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Milkaa'inni gama hidha haaromsaan galmaa'e Itoophiyaanonni piroojektota gurguddaa milkeessuu akka danda'an kan mul'ise ta'us ibsaniiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa guutinsa bishaan hidha haaromsaa Itoophiyaa marsaa afraffaan milkiin xumuramuu hordofe ergaa baga gammaddanii dabarsan. Ergaa gammachuu fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin oduun aagaa jala bultii bara haaratti dhagaame uummata hunda misoomatti kan onnachiisu ta'uu eeraniiru. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadli Hasan ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Iccitiin milkaa'ina hojii hidha haaromsaa kutannoo xiiqii misoomaa fi tokkummaa uummata Itoophiyaa ta'uu ibsaniiru. Pirezidaantiin naannoo Gambeellaa Umudu Juluu guutinsi marsaa afraffaa hidha haaromsaa milkii goolabamuun imala badhaadhina Itoophiyaa kan agarsiisudha jedhan. Hojiin hidha haaromsaa milkaa'aa kan jiru carraaqqii waloo lammiilee Itoophiyaa hundaa ta'uu seeraniiru. Pirezidaantonni naannolee isaan biroos guutinsa marsaa afraffaa hidhichaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaaneech Abeebee gama isaaniin guutinsi hidhichaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarsaniin Itoophiyaan damee hundarrattuu injifannoon imala badhaadhinaa eegaluu ishee milkaa'inni hojii hidha haaromsaa agarsiiftudha jedhaniiru. No gana waya ya yuraga da manne demese emole raga akka ta'u fi hawwii guddaa qabna galatoomas wala kudhan qabdu mee kan ayyaanaaf gurguramtu jirti amma kana keessa Jirtu dhaltu. Kun dinnicha keenya Nyaannee deemna. shaka turrachaa tullu boollo jira baga keessan ammayyu Ayyaana gaarii. yoda kasodate nagatai dhaloota beekumsaan socho'uu fi biyya ijaaruuf ifaajuu horachuun dirqama lammiilee hundaa ta'uu pirezidaanti Saahilewarq Zawudee hubachiisan. Guyyaa dhalootaa sadarkaa biyyaalessaatti bakka pirezidaanti Saahilewarq argamanitti kabajameera. Teediroos Tolaa dabalata qaba. Qaameen guyyaa shanaffaan guyyaan dhalootaa guutuu biyyattii irratti sirnoota adda addaatiin kabajameera. Guyyaan kunis ergaa ijoo Itoophiyaan ida'ama dhalootaa jedhuun sadarkaa biyyoolessaatti kan kabajamedha. Sirna kanarrattis pireezidantii mootummaa Riippaabilika Federaalawaa Diimokiraatawaa Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee dabalatee ministeerotni, maanguddootni biyyaa, goototni durii akkasumas barattootni fi bakka buutonni dhaloota ammaas itti hirmaachuudhaan guyyichi kabajameera. Pireezidanti Saahilewarq Zawudee biyyi wal harkaa fuudhiinsa dhalootaatiin ijaaramtii yoo jedhan biyya cimaa qabaachuufis dhaloota naamusaan bocamee fi addunyaa waliin tarkaanfatu horachuun akka barbaachisu himan. ለመጪው ትውልድ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ የቅድሚያ ብዬ የምሰጠው ተረካቢው ትውልድ ውስጥ የምንተክለው እሴቶችን ነው። dhaloota dhufuuf maal gochuu qabna kan jedhuuf inni dursu
duudhaalee dhaloota dhaalchisuu qabna. Kunis ijoollummaarraa kaasee naamusaan bocuu ga'umsaa deemuu qabna. Akka biyya isaanii haala ofii keessa jiranii fi muuxannoo addunyaan itti jirtus hubachaa akka tarkaanfatan gochuu qabna. Jijjiirama waliin akka socho'an deeggaruu qabna. Hawaasa ofiis hubachaa deemuu qabu. Biyyas akka jaallatan kakaasuu qabna. Keessumattuu dhaloota fooyyaa horachuudhaaf barnoonni utubaa ta'uu hubachiisan pireezidaanti Saalawarqi. Kanaafis dhaloota haalaan dubbisu kan qalbiin dhaggeeffatu kan miiraan oofamuurra darbee sababatti amanu uumuuf mootummaanis ta'e uummanni qulqullina barnootaa sirnaan hojiirra oolchuun murteessaa ta'us ibsaniiru. በአቋራጭ ሳይሆን በአግባቡ የታነጸ የተማረ ትውልድ ያስፈልጋል። qaxxaamuraan osoo hin taane dhaloota sirnaan baratu barbaachisa. Barnoonni waan kamiinuu bakka hin bu'u. Barnoonni kan idileen baratamu qofas miti. Hojii dhaloota barsiisuu of eeggannoon ilaaluu qabna. Dogoggorri qulqullina barnootaa irratti hojjennu gara hin malletti nu geessa. Dhaloonni sirnaan barate kan gaafatu kan qeequu fi falas dhiyeessu haqaa fi kan falmudha. Bu'aan kana hawaasaa fi biyya ijaara. የዚህ ሁሉ ድምር ነው አገር የሚያረጋው። Ministeerri barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaan gama isaaniitiin garaagarummaan dhalootaa dhalootatti jiru biyyattiidhaaf waan gaariis ta'ee aarsaa kaffalchiisuu muuxannoo bara 1960 keessaa kaasuun yoo dubbatan dhaloonni ammaa kun garuu jaalala biyya isaaf qabu cimsuu qabaa jedhaniiru. ከአሁኑ ትውልድና ከመጪው ትውልድ ምንድነው የምንጠብቀው? ከዛ ትምህርቱ ምንድነው ሲባል እኔ የሚታየኝ በአንድ በኩል እንደ በፊቱ ትውልድ አገሩን መውደድ dhaloota ammaa fi dhaloota dhufurraa maal eegnaa isa jedhameef ani kan natti mul'atu gama tokkoon akka dhaloota kana duraa biyya isaa jaallachuu duudhaa ijoo godhatee fudhachuu qaba. Gama biroon ammoo waca ganamaa fi galgalaan oliif gadi jechuudhaan yeroo gabaabaa keessatti addunyaa qixa barbaadamuun beekuun hin danda'amu. Addunyaan baay'ee walxaxaa ta'aa dhufaa jirti. Baay'ee yaaduu fi xiinxaluu barbaada. Akka kana duraa dhiphisanii osoo hin taane bal'isanii yaaduu bal'inaan dubbisuu kan danda'u dhaloota beeku sirriitti qixaan kan barate qabaachuun nurraa eegama. Yeroo ammaatti sirni barnootaa amma qophaa'ee hojiirra oolaatiin jiru dhaloota qaroo addunyaa waliin dorgomaa ta'an horachuun dhaloota utubaa biyyaa ta'an uumuu irrattis xiyyeeffatamuu hubachiisaniiru. ዓለም ይዛ የመጣችውን በጣም የተወሳሰበና አስቸጋሪ ጊዜ ለማለፍ ተባብረው መስራት የሚችሉ ወጣቶችን ማምረት ማፍራት ነው። ምን ሞክረው ይሄንን qormaata addunyaa kana mudate akka biyyaatti dandamachuuf jechuudha. Dhaloota ammaarraa kan eegnu nus akka ministeera barnootaatti hojii keenya ijoo jennee kan yaadnu dhaloota dhufan kan biyya eegan kan qaroomina biyyaa itti fufsiisan haala rakkisaa addunyaan fiddee dhufte darbuudhaaf qindoomanii hojjechuuf dargaggoota danda'an horachuudha. ትውልድ ሊኖረን ይገባል። ይቺ ዓለም የገጠማትን ችግር እንደ አገር ፌስ ማድረግ እንድንችል dhaloonni ammaa akkuma qormaata hedduun marfameetii jiru carraa hedduus qabaa kan jedhan pireezidaanti Saalawarqi Zawudeen dhaloonni ammaa kun addunyaa waliin tarkaanfachaa damee hojii jiruu fi ogummaa qabu hunda keessatti kutannoodhaan hojjechuu akka qabuus dhaamaniiru. መጪው ትውልድ ብዙ ፈተና ነው ያለበት ከሱ አልፎ በዚህ በራስ አእምሮ ብቻ ሳይሆን በሌላ dhaloonni dhufu qormaata hedduu qaba. Addunyaan gara teknooloojii sammuu dhala namaan qofa hojjechuu bira darbeera. Kana hunda keessa ce'ee dhaloota ga'umsa qabuun ofiif biyya isaa deeggaru uumuu qabna. Kanaafis dhaloonni ammaa bu'uuraalee haqummaa amanamummaa fi jaalala biyyaatiin qormaatilee gama nageenyaatii fi kan gama miidiyaa hawaasummaatiin irra ga'u qolachuu akka qabanis eerameera. Guyyaa dhalootaa kabajame kanarrattis barreeffamootni mariif ta'an dhiyaataniis irratti mari'atameera. Sagantichas ministeera barnootaa, ministeera dhimma dubartootaatii fi hawaasummaa akkasumas ministeera haqaatu waloon ta'uun yuunivarsiitii Finfinneetti qopheesse. Kantiibaan bulchiinsaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee giddugaloota ispoortii fi oolmaa daa'immanii dhaloota ida'amuu eebbisiisuun bananiiru. Giddugaloonni ispoortii fi oolmaa guddattoota guyyaa dhalootaa har'a kabajame irratti eebbifaman kunneen kutaalee bulchiinsa magaalichaa 5 keessatti kan argaman akka ta'ee fi galii gurgurtaa kitaaba ida'amuu irraa argameen kan hojjetaman ta'uun himameera. Dabalata qabna. Dirreewwan ispoortii fi iddoowwan taphannaa daa'immanii dhaloota ida'amuu galii gurgurtaa kitaaba dhaloota ida'amuu irraa argameen hojjetaman kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeen eebbifamaniiru. Dirree ispoortii kutaa bulchiinsa Kolfee Qaraaniyoo naannoo Zannaba Warqitti hojjetame eebbisiisuun kan jalqabsiisan Adaanech Abeebee bulchiinsi magaalichaa dirreewwan dargaggoonni fi guddattoonni walooma isaanii ittiin cimsatan hedduu hojjisiisaa kan jiru ta'uu ibsaniiru.
ijoolleen burraaqaa bashannanaa fi sochii ga'umsa qaama shaakalaa waliin walirraa barachaa fi hariiroo gaarii uummachaa akka guddatanii fi dirreewwan ispoortii hedduu hojjechaa jirra. Dirreewwan har'a eebbifaman baay'inaan 5 yoo ta'an hojiiwwan gurgurtaa kitaabaa dhaloota ida'amuun hojjetaman keessaa 12ffaadha. Dirreen kun kan keessanii kunuunsaa itti fayyadamaa walirraa itti baradhaa namoota ispoortiidhaan cimoo ta'anis isinirraa eegna. Magaalaan Finfinnee hirmaannaa dargaggoota fi hawaasa magaalichaatiin nageenya fi walooma isheetiin fakkeenyummaa gaariin kan itti fuftu ta'us Adaanech Abeebee dubbataniiru. Dhaloonni ciccimoon biyyaa fi magaalaa keessan waamsistan as keessaa akka baatan ni amanna. Barri haaraan kan nageenyaa, kan jaalalaa, kan waloomaa, Finfinneenis kan nageenyaa, kan waloomaa fi magaalaa jaalalaa ta'uun fakkeenyummaa gaariitiin kan itti fuftu ta'a. Jabaadhaa, isin jaalladha. Dirreewwan ispoortii fi iddoowwan taphannaa guddattootaa sadarkaa isaanii eeggatanii ijaaraman kunneen rakkoo dirree ispoortii kanaan dura ture kan isaaniif furu ta'uu dargaggoonni fi guddattoonni magaalichaa himaniiru. Dhaloonni ida'amuu garaagarummaa walii kabajuu fi tokkummaa biyyaalessaa cimsuu akka qabu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa hubachiiseera. Guyyaa dhalootaa har'a qaammeeshaan dhaadannoo Itoophiyaa ida'ama dhalootaa jedhuun kabajamaa jiru ilaalchisuun tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseera. Dhaloonni ida'amuu duudhaalee gootummaa fi jaalala biyyaa dhalootaa kaleessarraa dhaaluun biyya cimtuu ijaaruuf hojjechuu akka qabus dhaamameera. Dhaloonni ida'amuu garaagarummaa waliif kabachiisuun tokkummaa biyyaalessaa cimsuu irratti akka fuuleffatus tajaajilli kominikeeshinii hubachiiseera. Dhaloonni kun eenyummaa dhuunfaa fi garee walitti jalaa hin buune garaagarummaa miidhaginaa fi humnaa taasisuun rakkoolee uuman mariin kan furu ta'uu akka qabus ibseera. Fayyadamummaa walqixxummaa kabajaa fi waliin injifachuu gammachuu waloo baay'isuu fi rakkoo jiruu qooddachuu kan hir'isu dhaloota waloon injifachuutti amanuu uumuun murteessaa ta'uus kaaseera. Dhaloonni ijaaraa adeemnu Itoophiyummaa Afrikummaa addunyaa waliin kan walitti hidhe ta'uu akka qabus ibseera. Garaagarummaa siyaasaa mariin furuun ijaarsa sirna dimokiraasiif tumsuu finxaalessummaa irratti qabsaa'uu fi guddina biyyaaf ifaajuunis ergama dhalootaa ta'uu akka qabu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa hubachiiseera. Dhaloonni ammaa barnootaan gahoomee misooma fi guddina biyyaaf keessatti gahee isarraa eegamuu baachuu kan qabu ta'uun himameera. Guyyaa dhaloota har'aa qaammeeshaan bara 2015 kabajamee jiru sababeeffachuun Jamilaa Jamaal gabaasaa itti aanu qindeessiteerti. Dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti shoorri qaban olaanaadha. Namoonni TV'n haasofsiise tokko dargaggoon keessattuu teknoolojii fi kalaqa irratti bal'inaan hirmaachuu akka qabudha kan hubachiisan. Dargaggoon humnaa fi beekumsa qabus misooma biyya isaaf oolchuu qabaa jedha. Dhaloonni amma jiru caalatti barachuu, hojjechuu fi wantoota akka misoomaa fi keessatti hirmaannaa ho'aa gochuu ofiif of danda'e akka jiraatu immoo hojii isaa uummatee kan barate barumsa duwwaa yoo osoo hin ta'in hojii dhuunfaa isaallee hojjetee akka of danda'e jiraatu gochuu qaba. Hojii dhabdummaa kana hojii tuffachuun jira. Hojii kamiyyuu akkan tuffan hojii kamiyyuu hojiin xiqqaadha oduu hin jedhin ijaaramee barumsaan hojii mootummaa argachuu qofa oduu hin ta'in ijaaramee biyya isaa hojii kamiyyuu irrattuu dhiira dubartii hojii dubartiiti oduu hin jedhin walqixxummaadhaan waliigalteedhaan ijaaramee biyyattii ceesisuutu irra jiraatu. Quuqama hawaasaa qabaachuu qaba. Hawaasa kana uummata kana biyya kana isatu gara fuulduraa fuudha waan ta'eef hawaasa kana fuudhee immoo gara fuulduraatti ceesisuudhaa fi nageenya yaaduu misooma irratti ciminaan cichee hojjechuu isa kana irratti waan hojjete waan gaariidha jedhee yaada. Biyya cimtuu dhaloota dhufu dhaalchisuuf dhaloonni kun marii fi marabbaatti amanuu akka qabus hubachiisaniiru. Wantoota abbootii keenya irraa dhaalee akkaataa aadaa keenyaatiin wal danda'uu, waliin jiraachuu, wal hubachuu fi wantoota rakkoon jiraatu illee waliin ta'ee mari'atee mariidhaan hiikee biyya kana biyya nagaa biyya misoomti taasisuu qaba jedhee yaada. Biyya kana fuudhee duratti deemuu hin danda'u
dargaggeessa isas dargaggeessa hojen barumsa irratti hundaa'e beekumsa irratti hundaa'e akkasumas humna qabuun biyyattii jijjiiruu qaba. Biyyattii fuudhee fuulduratti biyya badhaadhina biyyoota guddataniin wal cinaa hiriirsisuu qaba. Misooma irratti waan miidhagaa ta'e waan sammuu namaatiif boqonnaa kennuu danda'u yoo hojjete sammuun namaatti boqochuu danda'a. Biyyis guddachuu dandeessi. Sanaaf immoo dhaloonni kun itti dhimmameetuma hojjechuu qaba jedhee yaada. Qaammeen 5 guyyaan dhalootaa akka biyyaatti sirnoota adda addaan kabajamaa jira. Jaalallee maqaani lilli fo'aadii jaalatti zilzilii. Kochoo jedhama. Kochoo jedhama? Kochoo jedhama. Bullaa'ee murame. Yaa tullu boolorra. Jedha kaamlee. Yaa tullu boolorra. Waanama arateewu. Yaa tullu boolorra. Asitti akka nafne. Tullu boollos qabna. Warreen magaalaa Tullu Booloo irratti invest taasisuu qabdan waa hunda xumurree isin eegaa jirra waan ta'eef anaa dhufu jennaa koottaa isin simanna jechuun barbaada. Isaan injifataniiru. Sagantaan kadhannaa biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Sagantichi qopheessummaa gumii dhaabbilee amantaatiin Finfinnee adda babayee michoomatti gaggeeffameera. Kaayyoon sagantichaa bara haaraa 2016tti dhiifamaa fi araaraan simachuuf ta'uun ibsameera. Sagantichaan bara haaraa 2016tti Itoophiyaa fi uummata isheef tokkummaan jaalallii fi nageenya akka dagaagu dhaabbileen amantaa kadhaa waloo taasisaniiru. Sirna kadhannaa kanarrattis abbootiin amantaa, hooggantoonni mootummaa fi hordoftoonni amantaalee garaagaraa hirmaataniiru. Sirna kadhannaa qopheessummaa gumii dhaabbilee amantaan har'a gaggeeffame kanaan nageenyi waaraan akka bu'uu fi jaalalli akka dagaagu kadhatameera. Sirna kadhannaa kana gabaabinaan daawwannee adeemna. እግዚኦ ብለን ስንለምን ልቡናን አጣጣም ፊትን አልመልስብን። ምሕረት ቸርነት ይቅርታ ፈጥኖ ይደረግልን። አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት በዓለም ዙሪያ በተለይም በአገራችን በልዩ ልዩ ችግር የሚገኙ ወገኖቻችን በያሉበት በይቅርታ በምሕረት በቸርነት አስብልን። አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት አድልልን። የሚመጣው ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የይቅርታ፣ የአንድነት ዓመት አድርግልን። برحمتك يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب يا الله سلامنا فكر يمي سفنبت هاجر أدرجلن آمين يا أباي وانزنا يا إفراطوس وانز من جوتشاتشو كجنة نو مالتم بنزي وانزوج سريالو هاجروج كدهنة يوتالو بوانزو كتتقمو كچግር ይላቀቃሉ ብለው ነብዩ መሐመድ አስቀምጠውልናል። ዛሬ ደግሞ የዳሴውንም ግድብ አይተናል። በዚህ ግድብ ዙሪያ ከድህነት የምንወጣ ያ ረቢ አድርገን፣ ጎረቤት ሀገሮቻችንንም ያ ረቢ ሰላም አድርግልን። ለነነዌ ሰዎች ያዘንክ አምላክ ለ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ሕዝብ አቤቱ ለሁላችንም አንተ ራራልን። ማንም ሊያድነን ሊታደገን አይችልም። ሰላምን ሊሰጠን አይችልም። ጥላቻን ከውስጣችን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያስወግድልን። ስማን ጌታ ሆይ አሁን ለክብር ስንዘምር በዚህ በእንግድነት አገር ወድቀን እንዳንቀር ወድቀን እንዳንቀር ጌታ ሆይ አንተ ጠብቀን። አዲሱን ዓመት በምንጀምርበት ጊዜ በንስሐ በተሃድሶ በፍጹም መመለስ ወደ አንተ እንድንመለስ አሁንም እርዳን። የሚቀጥለው ዓመት የፍቅር ዓመት፣ የሰላም ዓመት፣ የመግባባት ዓመት፣
ይቅር የመባባል ዓመት እንድታደርግልን እንለምንሃለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ 2016 እነሆ በሰላም እንድንወጣ ስራ እንድንሰራ አንተን እንድናከብር እንድናመልክ አገራችን እንድትለወጥ እግዚአብሔር ሆይ መልካም ምድር ሰጥተናል። ነገር ግን በዚች ምድር ላይ መጠቀም አልቻልንም። እርስ በርሳችን እየተበላላን ወገኑን እየበላ እያረደ ወገኖች አንዱ በሌላው ላይ የተነሳ ደም እያፈሰሰ ይህች ምድር የደም ምድር ሆናለችና እባክህ ይቅር በለን። godina Iluu Abbaa Booritti yaa'iin barnootaa hojii bara barnootaa 2016 irratti xiyyeeffate gaggeeffameera. Yaa'ichaan dhaloota barnootaan ga'oome fi misooma biyyaatiif ga'ee isaa gumaachuu horachuuf dhimmi qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu kan qabu ta'uun himameera. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godina Iluu Abbaa Boor Awwal Huseentu dhiyeessa. Yaa'ii barnootaa godina Iluu Abbaa Boor kana irratti qaamoleen qooda fudhattoota damee barnoota godinichaa hirmaataniiru. Yaa'ichaanis hojiilee bara 2015 keessa hojjetaman caalatti cimsuun bara 2016tti bu'aa caalmaa qabu galmeessisuu irratti akka xiyyeeffatamu dhaamameera. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Iluu Abbaa Boor Geetaachoo Abdiisaa bara barnootaa 2016tti damichaan milkaa'ina barbaadamu galmeessisuuf hirmaannaan qooda fudhattootaa murteessaa ta'uu himaniiru. Bara kana barattoota nuyi hin simannee yaannee karoorfannee jirru barattoota 192 ta'anu galmeessinee gara mana barumsaatti fiduudhaaf karoorsannee maree konferansii sadarkaa godinaarraa kaasee amma mana barumsaatti ummati dhimma barnootaa kanaa hubatee daa'ima isaa tokko tonnafiin gara mana barumsaatti akka fiduu fi konferansii jalqabaa maree gaggeessinee jirra. Bulchaan godina Iluu Abbaa Boor Indaalkaachoo Tafarii Gamasaaniin dhaloota barnootaan gahoome horachuuf damichaaf xiyyeeffannoo malu kennuun murteessaadha jedhan. Keessattuu lammii hegeree biyya ijaaru ga'umsan horachuuf qulqullina barnootaa irratti hojjetamuu akka qabu dubbatan. Bakka barnoota irratti investimentiin gaggeeffamee meeshaaleen barnootaa teessoon barataa haala mijataan barataadhaaf uumametti bakka barsiisaan ofirraa bu'ee barsiisaa jirutti barataan Oromoo akka inni ba'ee saayintistii ta'u mul'ataa jira. Kanaaf durraa kan barbaadamu akkamitti investimentii barbaachisaa ta'e manneen barnootaatiif goona. Dhimmi kun dhimma dhaloota qaruuti. Dhaloota ammayyaa dhimma uumuuti waan ta'eef akkamitti kana goona kan jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaa ta'a. Qooda fudhattoonni waltajjicha irratti hirmaatanis milkaa'ina barnootaa karoorfame milkeessuuf ga'ee isaan irraa eegamu kan bahan ta'uu dubbataniiru. Inisheetiivii mootummaan barnoota keessatti qabate kana hunda isaayyuu daguugnee hojiitti galuudhaaf yeroo ammaa kana qophii xumuraa goonee jirra jechuudha. Barataan mana barumsaatti gammadee akka inni baratuuf mana barumsaa istaandardii eegsisuudha. Mana barumsaa mijataa gochuudha. Daree barnootaa suphuu istaandardii eegsisuudha wajjinis wal qabatee waan nu kenname bajata mootummaatiinis hirmaannaa uummataatiinis hirmaannaa qaamolee adda addaatiinis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Bara barnootaa 2016 hojii tajaajila lammummaa dhaabbilee tola ooltotaa fi qindoomina qaamolee garaagaraatiin hojjetameen meeshaaleen barnootaa birrii miiliyoona 17 fi 500 olitti tilmaamaman deeggarsa barattoota harka qalleeyyiif akka oolan aanaalee godinichaaf qoodamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii godina Iluu Abbaa Boor gabaaseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo bara 2016tti rakkoo keessoo furachuuf kutannoo qabaachuu qaba jedhan haati siinqee fi miseensonni gadaatu lama. Mariin waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifamus dachee Oromiyaa irratti duudhaa sirna gadaan gaggeeffamuu qaba jedhaniiru. Taaddasaa Tarrafaa dabalata qaba. Bara 2016tti mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee uummanni naannichaa rakkoo nageenyaa naannoo isaa furachuuf hojjechuu qaba jedhan haati siinqee fi miseensonni gadaatu lama ETV waliin turtii taasisan. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiruu fi mootummaan bara 2016tti araara biyyaan alatti eegalame kana gara biyyaa keessatti bakka abbootiin gadaa jiranitti dachee Oromiyaa irratti araarri akka bu'u qaamni hundumtuu hojjechuu qaba jedhan haati siinqee Caaltuu Qanaa fi miseensonni gadaatu lama Lataa Bayyanaa fi Alamuu Daadhii. Ani akka haadhummaa kiyyaatitti an bosona jiranis kan biyya keessaa suma nu bira jiran kunis keenyuma gadaamichuma keenya keechaa baanii jechaadha. Obboleeyyan kun odoo dhabuu baatanii garaa tokko godhatanii hojii ofii tokko godhatanii oliin mari'atanii biyya ofii bulchanii dheetan hawwa. Araarri amma biyya alaatti godhame kunirree akkam yoo ta'u biyya keessatti maan goone nu maal inni uummanni abbootiin gadaa bakka jirutti Oromoon sirna qabaa sirna saniin oduu jiruun abbootiin gadaa bakka jirutti maali kan jedhu sanirree kaasnee jirra jechuudha. Kanaaf immoo mootummaan sanirree laalee amma san wal hubannee wal cimbeessinee
biyya keessatti deebi'uu qaba. Araarri Itoophiyaa keessattis ta'e Oromiyaa keessatti bu'uun guddina hawaasaaf murteessaa waan ta'eef qaamni hundumtuu nagaa Oromiyaatiif hojjechuu qaba jedhan miseensonni Gadaa Tuulamaa fi Haati Siiqqee. Hawwiin ani qabu araarri biyya Itoophiyaa guutuutti biyya alaatitti illee akka waliigalteen uumamu kan taasifame kuni mootummaan ministeerri muummee keenya abbaadha waan ta'eef abbummaa ofii fudhatee gaafii gaafatamellee akka abbaatitti ofitti fudhatee hayyootaan gaatee araaraan akka biyyatti nuu galchuu kana dabarsina mootummaa keenyaafis. Ani ergaan anan dabarsu harka olirra godhadhaatoo tokko ta'aatoo gara tokko godhadhaatoo araara buusaatoo bara 2016 kana oliin hojjennaa oliin xaarraa oliin ol bulchinaa koottaa yaa ijoolleetoo warra bosona keessa jirtanis jedhetan ergaa dabarsaaf. Hojiin araaraa eegalame osoo addaan hin citiin amantaan abbootii gadaa irrattis kenname araarri biyya hambaatti ta'uun hafee biyyaa fi qe'ee ofii irratti obbolaan wal dhabee araaramuu akka qabu mootummaan hojjechuu qaba jedhan miseensonni Gadaa Tuulamaa Lataa Bayyanaa fi Haati Siiqqee Caaltuu Qanaa. Akkamittiin Oromoo taanee afaan keenya tokkoon afaan tokko dubbatu akkamitti hiikuu dadhabna kan jedhu san marii guddaa irra jirra jechuudha. Kanaaf bara 2016 kana keessatti isa san araarri biyyaa kun aanarraa ka'ee hamma biyyaatitti araarra akka bu'u itti deemamaa jira waan ta'eef bara 2016 kana keessatti bu'aa gaarii arganna. Akkuma naannoo Oromiyaatittu mootummaanu araara buusee jechaadha jara san wajjiniin araara buusee too yaa koo deewwan koo maaliidhaaf bosonatti galtan rakkinni maali mee oliin hiikna bakka tokko teenye odaa jala teenyetti rakkina keenya oliin hiikna jedhee sassaabbatee rakkina kana oliin hiikanii hundumtuu harka olirra godhate odoo biyya ofii bulchee hawwiin qaba. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ayyaana bara haaraa sababeeffachuun oomishaalee garaagaraa gatii madaalawaan fayyadamtootaaf dhiyeessaa jiraachuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa beeksiseera. Shammattoonnis oomishaalee waldichi dhiyeessuu irraa fayyadamoo ta'uu isaanii himaniiru. Siisaa Soorichaa dabalata qaba. Gabaa ayyaana tasgabbeessuudhaaf oomishaalee garaagaraa magaalaa Finfinneetti fayyadamtootaaf dhiyeessaa jiraachuu waldaan dargaggoota caffee hojii waliigalaa hubachiise. Waldichi oomishaalee kanniinis gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuudha addeessan. Pirezidaantiin waldichaa Sanyii Indashuu. Ayyaana kanaan wal qabatee daldaaltonni kun fayyadamtoota wajjin ta'uudhaan gatii ol fuudhu. Nu biratti garuu isa san jidduu keenyee piraasisii isaa cabsuudha jechaadha. Kanaafuu isa san cabsuudhaaf tokkoffaa dargaggeessa keenya kan ijaarame oomisha san baay'isuudha. Lammaffaa qulqullina isaa eeguudha. Kara gatiitiin wal qabatee diskaawuntii guddaa dhuumuudhaan garaagarummaa guddaa dhuumuudhaan dhiyeessina. Sababni isaa sabni keenya fi miseensonni keenya waan harka isaanii ammana maallaqaan qabanii. Kanaaf tokko diskaawuntii goona. Lammaffaa kireediitiidhaan kenninaaf jechaadha. Miseensota keenyaafis ta'e namoota hojjettoota mootummaa kan ta'an faayinaansii dhaabbata hojjetanirraa xalaa barreessanii yoo dhufan mindaa ji'a 2 ji'a 3tiin ni kenninaaf jechaadha. Lukkuu, hanqaaquu, dhadhaa, haybii, barbarree wanna qoocoo haybii wanna wajjin deemu hunda isaa hoolaa dabalatee dhiyeessirratti sirritti dhiyeessaatti kan deemuu qabnu jennee waan dhufneef dhiyeeffachaa jirra jechaadha. Namni kamiyyuu dhufee gabaeffachuu qaba. Oomishaaleen dhiyaatanis oomishaalee qonnaa dabalatee beeyladoota foonii fi bu'aa foonii ta'uutu ifoome. Wal madaalchisee alarraa miseensa keenyaaf ta'e kastamarii keenyaaf bifa madaalawaa ta'een yookiin bifa gatiin isaa gadi bu'aa kan gurguruudha jechuudha. Akka alarratti yoo ilaalu fakkeenyaaf killeen alarratti birrii 16 shilingitti gurguramaa jira jechuudha. Nu bira kan Habashaatis birrii 14dhaan kan gurguraa jiru jechuudha. Asitti kan argamaa jiru warqeedha. Warqeen alatti kiiloon takka birrii 200 yookiin asitti kan gurguraa jiru 130 gurguraa kan jiru jechuudha. Bullaan irree akkasuma 200 kaasee 250 300 haga akkasitti gurguraa kan jiru jechuudha. Alarraa yoo ilaallu gatii madaalawaa ta'eef kaastamariidhaaf kan dhiyeessaa jiru jechuudha. Alatti lukkuun 1,200 jirama. Nu bira dammoo 900 jecha akkas gurguraa jirra. Garaagarummaa 300 400 alaa fi keessa nu bira differensii qaba. Akkas gurguraa jira. Fayyadamtoonnis oomishaaleen kunniin gatii fooyya'aadhaan isaaniif dhiyaachuudha himan. Iddoo biraatti immoo 1,500 asitti bareeda
akka isaasitti basagalee nan bite. Ayyaana sababeeffachuudhaan qaala'insi gatii hamaan akka hin uumamneef sochii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa gochaa jiru jilli koomishinii hojii gamtaa federaalaa daawwateera. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti barattoota harka qalleeyyiif deeggarsi meeshaalee barnootaa garaagaraa taasifamuun himame. Kutaa magaalaa Buraayyuu aanaa Aannee Diimatti tajaajila lammummaa baatilee lamaan darbanitti dargaggootaa fi jiraattota magaalaa hirmaachisuun manneen harka qalleeyyii ijaaruu fi magaalaa qulqulleessuu akkasumas nageenya naannoo eegaa turuun himameera. Barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'aniifis qophii bara barnootaa 2016 deeggarsi barruulee